Asoosama gabaabaa aarsaa jaalalaa kutaa arfaffaa. Abbaan biiftuu osuma meeshaa garagalchuu poostaa bareeddee haguugamtee jirtu tokko meeshaalee gidduu fuudhee erga garagalchee ilaalee booddee biiftuu ulaa kana abbaa harkaa bu'e fakkaata jedhee itti kenne. Obbo Bojaan qubee dubbisuu hin danda'aniif adda baafachuu dadhaban malee silaa dubbiin badde. Biiftuunis baay'ee rifatte. Eeyyee kennaa abbaa isaa yoo dhufe haa fudhatu jettee harkaa fuute. Har'a bokkaan baay'ee roobaa jira. Qaqawweessi isaa nama rifachiisa. Keessattuu balaqqeessi bantii waaqaa kana yeroo rarraa'u waanuma qawweessi namatti xiyyeeffatee nama dhuka'uuf jedhu fakkaata. Sila waa'ee dhukaasaa illee uummaticha waan sodaachisaa natti fakkaata. Aniyyuu jalqabuma yeroo dhaladhe sagalee guddaa kanan dhagaye sagalee dhukaasaa meeshatti. Kana irraa kan ka'e sodaa isaa muuxannoon bakka bu'eera. Ajab! Har'a biiftuun fuulli ishee ilkaan qofa ta'eera. Xalayaa raajiin katabeef baay'ee ishee ajaa'ibe. Isheenis amma irra deebitee dubbisti. Ilaaltee hin quuftu. Raajuu koo anis sin jaaladha jetti. Har'a bishaan koomesii guutee dambali'aa jira. Muka jirma garagalchee tabbaa fi dachaa rukutaa fuudhee fiiga. Mee dhiirri asaa siqu jedha. Waan gaaddoo kuufatee fakkaata. Safuu ursa isaa gurra nama duucha. Cinaa dhaabbachuu miti ijaan ilaaluun illee nama yaaddeessa. Dhugaadha kan jirma mukaa fi riqicha namni irraa ce'uuf tolfate haga kana guddaa garagalchee fuudhee fiigaa osoo nama ta'e akkam godhu tilmaamuun nama hin dhibbisu. Ejersaan kan dhalate magaalaa Qilxuu karaa naannoo Boolee jedhamtutti. Abbaan isaa obbo Kumsaa ogeessa fayyaati. Haati isaa aadde Ijjigaayyoo immoo daldaaltuudha. Ejersaan kutaa 12ffaa barachaa ture. Maatii isaa dhiira isa qofa qabu. Shamarran immoo 2 qabu. Isaanis saartuu fi ogeettidha. Obbo Kumsaa fi Ijjigaayyoon walii galtee hin qaban. Maatiin isaanii yeroo walitti bu'an beekamu. Kana irraa kan ka'e ollaan illee isaan nuffeera. Yeroo mara sagaleen dubbiituu mana isaanii dhaga'ama. Maalirraa akka walitti bu'an adda ba'ee hin beekamu. Maanguddoon araarsuu gaafa deeman mataan dubbii jijjiirramee eega. Kan maanguddootti himatan kan biraa, kan irratti wal lolan kan biraa. Obbo Kumsaan osuma fuudhaa jiranii bakkee irraa adeemuu amala isaanii kana immoo aadde Ijjigaayyoon irratti baraniiru. Isheenis gaafa daldalaaf manaa ba'an qara ilaaluu hin oolle. Lameenuu qara oolanii halkan gaafa manatti galan gidduu dugda walitti galagalchanii rafu. Lameenuu bakkeetti waan soorataniif jaalala walii hin qaban. Amalummaan erga isaan gidduudhaan miliqee waggoonni lakkaa'amaniiru. Kana irraa kan ka'e dhoksaatti mucaa dubaraa tokko qabu. Maqaan ishee immoo Burtukaan jedhamti. Burtukaan kutaa 10ffaa baratti baay'ee miidhagduudha. Barattoonni fi barsiisonni
hin qabu kan kaayoo jaalala isaaniitiin kan kiyyoo jaalala isaaniitiin warqitan. Aadde Ijjigaayyoon bakkeerraa fudhatanii malee haadha daa'imaa ta'uuf fedha hin qaban. Egaa ijoollee maatii jeeqamoo gidduutti guddatan kunillee badaa kabaja namaaf hin qaban. Waa'ee namummaa isaanii biratti fudhatama hin qabu. Burtukaanni qalloo magaalaa rifeensa mataa ishee dugda gubbaa ciciisa. Gaafa qaxxee dibattee kaatu ammoo ajab yaa bareedina uumamaa. Uuman bira taa'ee kuulee fakkaata. Guyyaa tokko ejersaan daree isaanii cinaadha darbaa osoo jiruu ijji isaa fi ijji burtukaanaa walirra bu'e. Ejersaanis ija isaa tokkoon rukutee darbe. Burtukaannis akka seequu taatee lafa laalte. Ejersaan kolonii isaa jala galfachuuf karaa soqwee gale. Yeroo hundaa gaafa boqonnaa ba'uu daree burtukaana jirtu deema. Guyyaa tokko burtukaan kophaa ishii teessoo irra teessee bilbila ishee irraa geemii taphatti. Ejersaanis kophaa ta'uu ishii argee gara ishii qajeele. Burtee akkam jedheen. Ishiinis deebistee galata Waaqayyoo galata Rabbii jette. Ejersaanis dhiifama waa si gaafachuu barbaade. Ishiinis waan hin danda'u taanan nan sin deebisa na gaafadhu jetteen. Ejersaanis tole jaalallee qabdaa jedhe. Ishiinis akka kolfuu taate na barbaad hin qabu jetteen. Ejersaanis akkam ani siif hin ta'u jedhe innillee bifa qoosan deebiseef. Ishiinis tole jettee lameenuu qoosaa fakkeessanii arra biiftuu raajii arguuf baay'ee jarjaraa jirti. Ishiinis haadha ishee Saaraa biraan deema jettee manaa baate. Saaraan hiriyaa isheeti. Dhiqattee dibattee misirroo gaafa cidhaa fakkaattee manaa gadi baate. Namoonni daandii gubbaatti ijaan ishee argan maal kun mucummaa abbaa bojaati? Saafuu maal simboon akkana? jedhee gaaffin sammuu isaa muudaa darba. Akkuma lafa dalagaa raajii geessan raajii waamtee daandii asfaaltii qabatanii gara bakkee gorii jedhamtutti qajeelanii. Arra biiftuun baay'ee gammadaa kokkolfaa raajitti akka quncee maramaa deemti. Lameenuu daandii gubbaa akka ijoollee daa'imaatti wal ari'uun wallaansoo wal qabaa deemu. Namni ijaan isaan argu marti fajajee dhaabbatee isaan ilaala. Arra abbaan ejersaa obbo Kumsaan akkuma amala isaanii hojiidha. Akkuma ba'een gara mana aadde Alamituutti qajeele. Innis miira isaa obsa dhorkee deemsi isaas waanuma dorgommii fiigichaa irratti hirmaachaa jiru fakkaata. Ajab! Obbo Kumsaanis osoo haadha warra manaa qabu bakka irra deemuu isaa suusiitti ta'eera. Osoo mana aadde Alamituu bira hin ga'in qarseen muka dayeeffattee haga humna isaanii dullaan mataa isaa keessa haleele. Obbo Kumsaan akka muka marameetti lafatti diriire. Achitti xiiqee fi qarseen hanga lubbuun isaa keessaa ba'utti halbee waraananii.
Egaa ejersii fi burtukaanni akkuma wal arganiin wal fudhatanii gara hoteelaa qilxuu karaatti qajeelanii akkuma achi ga'aniin dhugaatii ajajatanii odeessuu eegalanii burtukaanni fi dhugaatiin alkoolii haaraadha garuu jaalallee ishee ejersa fakkaachuuf filannoo ishee taasifatte. Lameenuu biiraa isaanii hunachuutti ka'anii burtukaanni gaafa habbuuqqattu hadhoon isaa gadi dabarsuu dadhabde. Ejersi burtee koo jedhu yeroo jalqabaaf akkasuma jedhee jajjabeesse. Raajii fi biiftuun osuma mi'aa jaalala isaanii waliin dadhamaa jiranii namichi isaa eegu tokko isaanii gadi quqqufaa yaa namicha kana ati immoo hojii keenya biiftuunis utaaltee miira sana keessaa dammaqxee lameenuu namicha baqatanii daandii irra ba'anii gara manaatti qajeelanii. Ejersaan dhugaatii alkoolii digirii jalqabaan waan eebbifame fakkaata. Burtukaannis akka jalqabaa osoo hin taane amma isheenis waan dhandhama isaa mi'eeffatte fakkaatti. Isheenis tokko fixxee lammaffaa hunachuuf dabalatte. Ejersaanis gara shanii dhugeera. Burtukaanni amma arrabni ishee aasaa waan wal jala rukutaatii ka'eera. Ijji ishee mannee isaa keessa waan ba'uuf ka'e fakkaatti. Kolfisiisutti ka'eera. Osuma kanaan jirtuu lama fixxee sadaffaa hunachuutti kaate. Amma guutummaa guututti waan dadhabde fakkaatti. Aduunis lixxee sa'aatiinis 2:15 ta'ee jira. Burtukaanni akka aduunitti hin beektu. Ejersaan baay'ee haa dhugu malee akka ishee of hin wallaalle. Innis achuma siree qabee kaasuu isaatti ishee baatee gara siree jirutti ishii geesse. Arra obbo Kumsaa fi ilmi isaa Ejersaan gara manaatti hin deebine. Obbo Kumsaan osoo gara mana Haadde Alamituu deemuu qarsee fi xiiqeen reebbame. Ilmi isaas Ejersaan immoo jaalallee isaa fudhatee gara hoteela qilxuu karaa jira. Aadde Ijjigaayyoon eegdee dadhabdee hirriba ishii keessa seente. Akkuma lafti bari'een sagalee iyyaa guddaa dhagahame. Hunduu gara hiyyaatti dirrisee gaafa achi ga'an hunduu mataa qabatee iyyaa kute gadi lakkise. Sagaleen namaas baay'atee dhagahamutti ka'e. Aadde Ijjigaayyoon namoota gara iyyaatti fiigaa jiran keessa ishee tokko. Gaafa achi geessu abbaa warraa ishee obbo Kumsaa dhiigan manca'ee daandii cinaa ciisaa jira. Isheenis iyya kuttee keessee wayyoo Kumsaa koo wayyoo maaltu akkas si godhee gaaddisa koo jettee iyya sobaa naannoo goolte. Namoonnis iyyanii lafa guutan. Hunduu harka maratee hidhiitti xuuxaa keessa garuu kan baga jedhamus waan dhabamu miti. Keessattuu warri ollaa isaanii kana immoo mana yaalitti geessuuf bilbila isaanii kufuu keessaa fuudhanii gurratti qabatanii asii fachi deemanii odeessu. Akkuma isaanitti
akkuma isaanitti konkolaataa waamanii gara mana yaalatti fuudhanii qajeelanii akkuma yaalii taasisaniin akka inni harka namaa du'e mirkanaa'e. Kanaanis gara manaatti fudhanii kafananii gara manaatti fudhatanii qajeelanii ejersaan lafa eda bulee osoo gara manaatti galaa jiru konkolaataa reeffa abbaa isaa baatee cinaa isaa darbe. Inni garuu akka abbaan isaa du'e hin dhageenye. Yoo mana Izraa ta'e na dheekkama jedhee yaaddaa deema. Ergaa sirni awwaalcha obbo Kumsaa guyyaa sa'aatii 7 walakkaatti raawwate. Amma aadde Ijjigaayyoo karoorri ishee milkaa'eera. Isheenis qaaman uffata gurraacha uffattee citaa lafa buufattee nama gaddu fakkaattus keessi ishee baay'ee gammadeedha. Raajiin mana kiraayii fudhatee erga dalagaa isaa itti fufee guyyoonni bubbulaniiru. Biiftuunis achumatti dhuftee dubbistee deddeebiti. Jaalalli isaanii baay'ee dabalee jira. Biiftuunis Raajii ijaan isa osoo hin argin ooltee hin bultu. Raajiinis kanarraa adda miti. Guyyaa tokko Raajiin akka malee dhukkubsatee osoo bakka dalagaa isaa hin deemin hafe. Maatiin aadde Ijjigaayyoo erga gadda taa'u jalqabanii bubbulaniiru. Akka aadaa Oromootti manni gaddiitti gale ni jajjabeeffamu. Haga bultii 9tti maatiin sun waan nyaatanillee ofii hin hojjetaniin. Naannoon bunaaf namoonni buna danfisee ciree laaqana irbaata qopheessee maatii warra gaddaa irra jiran waliin sooratu. Kana qofa miti bira taa'uun ammoo bultii 9tti jajjabeessu. Har'a Biiftuun akkuma manaa baateen gara iddoo dalagaa Raajiitti sokkite. Akkuma lafa dalagaa isaa geessan gaafa Raajii ilaaltu Raajiin hin jiru. Biiftuunis akka rifachuu taatee waa'ee isaa gaafattus dhabde. Gara suuqii isaaniitti deebitee abbaa ishee obbo Bujaa dalagaa gargaarutti kaate. Raajiin dhukkuba daran itti hammaate. Innis lafa eda ciisee ol jechuun illee dadhabeera. Fira waammatu hin qabu. Obboleessa obboleettii hin qabu. Kan itti himatu ganama jaartii ishee mana itti kireessite sun akka inni dhukkuba jiru argite. Akka namaa miti akka bineensatti illee hin ilaalle dhiistee lafa dalagaa isheetti sokkite. Safuu yaa gara jabeenya dhala namaa.